Abbaan Sumayyaa akka jesiimu akka lukkuu fannisa sangarteemi akkasitti isa fannisee isa jala qamautaa maaliif gammachuu soo ta'een bari gammaddi congratulations maaliif gammadan natti hin haasee bar gammachuu ani Sumayyaa akkanatti bakka hin taane tuqee hin beeku anaa miti gabaabumatti anaa miti kameeraa fayyisee cinqii maali natti haasofte wanta waree warra manaa fiddeetiin sinaaqiccee abbaan manaa akkas jee haati manaa akkas jette maaltu si dhibe warra waa'ee marra manaatii fi abbaa manaa ta'e maaltu siin geete anaatti kireeffateemi anni jiraami maaltu si gee jette asila jiraate baalageedhati baalagee waan hin taane maaltu jira shira ormaa takaalamne. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh daawwattootaa fi hordoftoota keenya gabbeetiin nuti biyee abbaan manaa ni yaame nuti mashaakila keessan dadhabnee yeroo takka jaarsa kee shurxaatu barbaada mana narraa barbaadde dhuyini yaani ollaan hundi isa himataa waan hin godhu beekummaan tana inni ammaan tana ijoollee bira mana san taa'utti jira akkuma kalee fidheen gadda gartanii abbaan Sumayyaadha mootummaa fidee asii mana kana hulaan irratti tumu jira hunda yaa'ii qabdanii mana kanarraa barbaadatu narratti himi narraa bahaadha ammoo eda akkuma suudi sanitti maallaqa waawwayyee nyaachisan isaa ulaa caccabsanii ulaa fuudhanii mana keessa nuuqaanii mana keessa barbaadanii dhabanii hokotanii garuu ammanuma keessatti isa dhokeessee ammaan tana yaameeti yaaddoo galii jee dadhabee duraaniin osoo dilli kun hin dhufin deemii narraa galii jee itti hime amma yaameetiin abbaa manaatillee itti jiranii malli maaliin jaan galii ennaanis ziddee as keessaa baafadhu ennaanis ziddee mana naa himiin jaan tarraa gabaabduu amma ijoollee bira mana san taa'u jira asii jaama kameeraalleen dho'isoo irraa tara asuma kaayati malli maalii duraanis osoo lafti nagayaatiin isa kadhadhee gattaayii jee dadhabee dubbachuuf wanni takka maaleen hiyyaa sinaaf hin hafne ani soon isa hojii yaadu soon isa achi dho'isu soon asi dho'isutu haftee jireenya dadhabee mantana soon isa yaadu soon maal ta'uu ani khalaas mataan na jeeqamee jira inni nu duraa dullatti hidhee nama narratti ilaalatu jiraani amma kono akkuma inni jirutti dulloomeetu jira miti beekaatumaan jabalee waan dulloomneesi eegumanni juurraayin yaani yaadumanni juurraayin jabalee yaaduloomeetu jira san hin jiru gabaabduu nuuf himi amma malli maaliin jaammee kaa amma baa manaat soqaate kee bikka dhaquun qabu gaayisa dhaqa duraan isa dadhabee gattaa jee bargarii fi biizaa fi jinnitti maalee na yaadume inni hafee na bira taa'utti hin jiru naamusaanii hin beekne wallaahi saniifuu nafaana turaadha amma tana mana sandaqeetiin yaaddoo agzaamee malli maali jaani maal see hota ime maaltu jira waan hariyatti harkaa boqotte kaameraa fayyadda akhbaar harii aywa ka kaameraati akhbaarri kaameraa saahiba keenya isin mulaa maatii keenya salamtaa gaafadhu daawwata mariyee salamtaa gaafadhu jeebar assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh daawwattoota hordoftoota keenya jila jirtu fayyaadha Gaafadde ati kun mataa kee nyaattee jirta maal dur mataa nyaataa mee mataa nyaattee jechuu fi kaameraa fayyadde bid jere rabaasite duro maal dura mataa kana zoor na goote amma mataa zoor na goote jirta kanatti maaliif amma haati mana ne yamteeti qaalishinatti dubbate abbaan manaadha maaliif ha ollaa kunti siimatee jira tuucha abbaan Sumayyaatii fi uummanni mootummaadhaan hulaa kana tuman nuu asirraa fageessii gizee hundee inni baasii raayyaa uumaa uggata akka jaartii wallolaa godhee jira mana kanarraa nurraa fageessii jenniin jira si barbaade innillee osoo mootummaa sitti hin finne mana kiyya naaf gallakkisii siin jaa amma malli maal siin kaana elaan jaalaa nama kireeffate bara maal deeytatti isaan inni yaamereen isaan maas yaaman anaatti mana irraa kireeffateemi si harka dheeraa si barbaadan si dhaban yawwaa si barbaadan hin beeku yatiin jala kutee maqaalitti jala
akka narraa baawuu narraa godhii nan jee. Hayya akka malli maalimma mee mala nuu deemme ati sammuun teetuun yaaduu dhiista jirtimi siyyallee kan yaadne nu goote jirta. Akkam sammuun akkam yaaduu dhiista. Sammuun teessilaasi yaadde wajjira kan hunda nu godhi jirtaati. Gaafaan intalmatana jalaa gad dhaabbadhu aboo gad dhaabbadhu sinjura diddeemi. Amma tana ilma kanaanu bitaa waa'een intalaa waan dabre waan kutee mire. Akkami waan kutee waan amma keessa jirru wanni haasoo jirru. Sababa ishiitiif akka manarraan baasu deeman amma. Amma waa'ee mana maaltuutu isa galchee abbaa mana. Hai. Maalla inni guyyaa. Maallaqa irraa namni aadaa miti arra diin soddomman xumuramee guyyaa takka maallaqa isaa dhaqeetiin kafaluuf jiraami maaltu isa galchee. Wanni isa galchee moo. Boogi tana guutuu namaatu godhaami. Namni kun hundi firaasii matere ummata hirriba fadhaa namni ilmaan qabaa jireenya mataa isaanii jiraachuu akka ati maallaqa kafaltee galuu namuutu maallaqa kafalee galuu jiraame ati mataa garagalchitee jirtu. Narraa baasii jemmaan tarafaan beektuun inni fideetiin mootummaan itti fide boo narraa baastaa jee. Hayyee mootummaa abbaa manaa deessitamoo abbaa sumayyaa deessitamoo isa deessitammaati. Dheengaddaa sana deemjeeti si dadhabe muka silaa guyyaa nan deemsiinyu san kaatee kutte amma dilli tun hundiri dhufti hin dhuftu. Amma kararraa malaa nuufi meejee kaa. Amma abbaa sumayyaa kana kaleessa itti ergite jira manguddoon. Manguddoota bitti ergite. Anaa miti ani intala ta'e yaal nikaa godhachuu dhugaadha balleessa. Eegaan nikaa godhellee. Nikaa baate dhibee kun nikaan jirre. Eegaan nikaa godhellee osoon akkatti isii quba kiyyaan akkatti hin tuqiniin bakka hojii deebise. Daawwattoota hordoftoota keenya dhugaa dubbachuudhaaf. Dhugaadhaa sumayyaa nikaa godhadhu. Fuudhamoo bakka dalagatti hin deebise malee bakka biraa kan hin guddisee hin qabu. Ani sumayyaa mana yaalaa geessaniiti waan akkasiisanii dubrummaa hin qabdu jedhanii waan anarratti as dhiibanii miti. Namni sumayyaa waliin deebite ergaa anaa waliin dhufneewu ni jira. Sanbooda suuraanis jalaa akkuma suuraa deeggaddatti jalaa baaftetti viidiyoonis anis viidiyoo arkeetiin jira viidiyoonis jalaa bire. Viidiyoon isiin teessee dhiiraa wajjin Sarakootii dhiiraa wajjin haasoftu jalaa bihee jira. Jalaaboo ati kana ati kabaatii meeqa maqaamaaf jinni irra zoorsisu. Waan hin hojjetin takka arraas boruus ni hojjette jee namni tokko dhaabbatee natti haa masakkaru waan takkallee waan na godhan hin qaban. Kun masakkaraaf taasistu bara. Dhugaa dubbachuudhaaf ilma namaa sodaadhu. Abbaa sumayyaa jaarsa soddaati jeetiin dheengadda kaleessa kan hin arge ala kanatti. Jaarsa soddaa. Callisee bira darbe. Haa soobee jaarsa soddaatidha. Ammoo kana booda namicha kanallee callisee bira darbuun hin jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf amma hanqa mana naagan manarraa bahii jechuun ijoollee tana fuudhee isaan deeman. Abbaan sumayyaa akka jesiimu akkanattiin gara miila isaa kana qabee akka lukkuu fannisa san garteemi akkasitti isa fannisee isa jala qamoo ta'a jee. Ati sii tolte haa inni kana siin jenna. Sii tolte. Sii tolte. An silaatan ta'anii miila tokko qabeetiin inni miila tokko qabee akka lukkuu sanitti taasif fannisu. Ati bar gammachuu. Maaliif gammachuu soo ta'een. Bar gammaddi congratulations. Maaliif gammadan. Natti hin haasee. Bar gammachuu. Ani sumayyaa akkanatti bakka hin taane tuqee hin beeku. Shaayii Davidaa jedhu shaayii bika bakka hin taane tuqee hin beeku. Shaayii kun bika sanii maal godha? Kanaan dura gaafa muktaar fuudhee galchisan namichi sun yeroo san taaskuma san irratti deebisee mana yaalaa geessee laalchisee deebise. Gaafas durbummaa ni qabdi amma hin qabdu jedhan. Anaa miti gabaabumatti anaa miti. Ragaa sitti hin baatu maaliif ragaa hin baatu? Ati mana namaa kana diimaa gurraacha mana namaa kan geessine qabdaas meeyyaa. Viidiyoo harkee viidiyoo jalaa baate viidiyoo jalaa baatoo. Geessee waan hojjedhe. Ammaraataadhaan. Maal mana namarraa deemte baraata ta'uu baatu. Namni fayyaa qabu. An nama ibbare baramman nama haraama hojjetu miti. Namni bare akka kaatee kan namni bare guma dhalaadha. An nama haraama hojjetu miti. Guddina fuula duraa yaada malee itiigate iyyaa silaa ibbartee sammuun ta'e fayyaa sila baatte itiigate na iyyaa. Gaafaan dura si wal baru sonu waan akkasiin iyyaate takkaan. Anaa tura makkasiiti makaan an duba maxaamaa fi jinni rooyisi hojii zooraaree naamusaanii mana keessa ta'a. Ati bar maxaama addunyaa tana sira hafee jiraati. Manni namaa kan namni kireeffatee galuu sira hafee jira. Piizaa fi bargaree magaalaa sanatti hafee jira. Asirii gosa magaalaa sanatti hafee jira. Nyaachise maallaqa nyaachifte sammeen haa deebisime amma. Maallaqa san barbaadde mati. Maallaqa san barbaadde. Duba khasaaraa babar naggadu jirraa bannuti. Silaa fuutee akka namaa wajji jiraatte. Sina aarsin
Haye amma darmanni magaalaa kana keessatti kana dhabameeti. Eessa nu galchuu deemta? Amma kaayeen nu amma kaameeraa keessee cinkii kan maal natti taasifte? Cinkii kan hundi taasisu. Kaameeraa jiraatu cinkii miti barkooni. Abbaan manaatti barjoonni irraa bahuu baate guyyaa sadii qofa siya kan guyyaa sadii kana keessa yoo mana irraa dhabu irraa bahuu baate waan isa dhufaanii gartan jedhe. Dallaala dooraara meeqa kafaleetiin seene mana kana? Dallaalli sadaqala dallaalli walitti sinfide waan isaa furate khalaas. Wattaata wajji jiraatan wal diddan. Gargar baatan dallaala maaltu sana qaawee mana? Maaleen kiyya qabdii. Dallaala maaltu sana? Gaafaan asseenu qabdii itti kana naaf deebi'a. Qabdii sanisiniitu tu waltaaree waan itti mana nu barbaadiiti. Guyyaa sadeen guyyaa lama sadii si kannaniimi. Ati guyyaa lama keessa yoo kabajaa qabaatte mana bitta nu godhuu qabda. Asirraayis gadi hin baanu. Tankaarfii takka asirraa gadi hin baanu. Ayyaama takabbaas bayyaatiin siree isaa takabbaas abbaa manaati. Abbaa manaati jinni anatti haa dhufu anatti haa dubbatu. Ati maalumaatti tu dhaqee abbaa mana dubbadhu sin jeewatu. Maatu si galche. Ana sin jiraami maatu si galche waa'ee isaanii. Waa'ee warra manaa kana dhiisi laaftu laalee bira kutu. Waa'ee abbaa Sumayyaa fi warroota Sumayyaa jala deemu san abbaan Sumayyaa ijoollee itti agarsiisee ni jira. Viidiyoo itti agarsiisee ni jira. Dhaqanii tan maalaalani. Viidiyoo feetutti agarsiise feetu dhiisi. Sumayyaa mun kan si gibbitee dummata yoo deemti malee. Mataan dhukkubsina Sumayyaa dhageeffadhu. An Sumayyaa yoo abbaan Sumayyaa yoo sobees hin beekon. Yoo dhugaadhaan akkama inni jiru kanatti durbummaan Sumayyaa irraa fuudhamte. Anaaf Sumayyaas wanti walitti nuuf hin jiru. Waan guyyaa gaafa walitti dhufnerraa ilaa arratti waan abbaan isin cinqe hunda takka takkaan akkasitti irraa baafadha maallaqti. Eenyurraa baafatta? Maallaqti yerra kana fuudhee. Eenyurraa baafatta? Nagaatti deemta. Eenyurraa Sumayyaarraa? Maali huccusiisanii murtee maallaqa deeffata. Sumayyaa maallaqa isaa bitti. Amma nuti bikkuma nutti godhee jee. Bikka maaliif si godhasa? Asii gadi hin bahini. Takka abbaa manaa takka abbaa Sumayyaa nuti jechaa ooluu dadhabnee jirra. Cinqii abbaa manaa fi abbaa Sumayyaa haasaa ooluu dadhabnee jirra nuti maqaan. Daftee haatee mana nutti godhuu qabdi. Mana maaliif godhu? Mana nutti hin gootu fi? Mana maaliif godhu? Mana keessa jirtaa callisii taa'i. Mana kam keessaan jira? Mana kan isaan jira ammoo? Hoggaan illee to'an mana keessa jira nuti. Manni abbaa manaa guyyaa sadii qofa sii kanneemi? Manni magaalaa kanatti hin argamu. Afaan kee qabadhu adabadhu taa'i. Gaafan adabadhu taa'i siin jeessa maa adabatteen taa'i maal labdee? Darbee kaasu waan kutee. Maal labdee sila? Maal labdee? Waan darbeen kaasan. Ati maal labdee dura shaaraa keessa zorzu. Ati maal irraa dhabdee magaalaa kana guutuu waliin geessee dhaalummaa takka mana kana keessa dhuftu alatti agartu gadi hin baatu maal taateef dura? Haftuu du'an geessanii jiran ta'uu fi keessa boojii. Akkas amma waan darbeessa ba'uu jirti tanii an si dhiisee deemisan sillee dhiifne mana kana akkuma dursu dhufutti hin dhufa takkaa mana kanarraa safee hin beeku takkaa si bira dhufurraa safee hin beeku. Ani sun nama dhiisanii biraala deemanii sila. Nama dhiisanii miti bareedduudhaati. Nan cinqin garuu na cinqu jirta tila. Na cinqu jirta. Maaliif rakkoon xiqqoon tokko yoo dhufe ni gammadde jirti. Maal na gammachiise? Gaariin abbaan Sumayyaa namichi abbaan Sumayyaa jedhan kun na cinquu jalqabe fuulli kee akkana si bareedera. Abbaan Sumayyaa si cinquun na bareedaadha. Ati kun sammuuteetu sin daleenne si yaaduu dhiiste malee ati ooramummaa namni yaaddoo sabaa hordoftu kasibee hundinuu kan taratanii ilaale abbaduu sinjii mush ana dhiisi ani naafaan hin jaasa asinjiin ka oromoon sana guutuu siif naafti guutuu si jaalatti moo mokkuma saadaatti magaalaa guutuu si jaalatti feesatti uummanni san maaliif siin jaal oromoon ajani maaliif nu bira hin jiranii miti nurraa fagoo jiranii miti maaliif jaarree dhiisii intalli sun siif hin taatu isaanis xinxalaniiti akka xinxala isaanitti xinxalan naan jedhan nam takkarra naan jedhan nam lama wayyo nama baay'eetu naan jedhe waan duuba maaliif qaama seenaa fi nuti rakkoon siran yeroo saniif kaanis mucattiin tuni xiqqoodhaa na jaalattee naaf xinqamtee warra isaanii dhiiftee alaga baate ammallee namni rakkoo qabu abbaadha malee abbaa isii abbaan isii kun amma mana yaalaa geessee durbummaa sana akkamitti dhabee eenyurraa akka fuudhe hin beekamu yoo fedhe sobuu danda'a jaarsi kun. Sanifu amma mataan ajin gidare deebi bana Sumayyaa bira galiree deebi. Ichi rakkoon qabduumi? Sumayyaa bakka fudhatee mimma jaarsi mana deeffate. Kalaas ichumatti barbaadee bira kana ati maali babbaa isaanii abbaa manaati wajjin ni cinqaa waltan. Halkan tokko bira bulchee ammallee hojii deebise hojii san jirti maasisi. Kalaas ichi baafadhu mana hojii ni beektaa. Dhugaa dubbachuudhaaf yoo Sumayyaan dhugaadhaan irraa fuudhamteen Sumayyaa dhahichaan asii akkatti asii dhaheenii ija tana asii fuudhee asii deebisan. Amma Sumayyaa ija keessaa baasu deemta? Ana namni isin ashaangullitti godhu
Ashaangulli deemee dhaqi laaliiti jirre anaan jettaare anaa adda ani kilma malam qofaan fadhan mana kanarraa itti baasu Abbas miyyaati bijjinni kan wulaata dhufeeti hin amma kanaaf kaameraa kan jettee natti kanaaf bijjinni hin beekala Mustafa yaaddo jettee ni hamte jettee si ni hamta kanaaf siyaa amman tana warra manaa fiddeetiin si naaqiche abbaan manaa akkas jee haati manaa akkas jette maaltu si dhibe warra waa'ee marra manaatii fi abbaa manaa ta'e maaltu si hin geete anaatti kireeffateemi anni jiraami maaltu si geesse asila jiraate baalagee baalagee Daawwattoota hordoftoota keenya ni agartanii kunoo yaaddu abbaa manaa kanallee itti dhaqeetiin tasgabbeessee akka irra naafutu godhaa hin jiru waa hunda laaqee ganaanee walitti balleessu malee wanni inni tolchu takka dhabamtee jirti. Amma abbaa manaatis anarraa kana eeffate ati baalageedhaan maaltu siin jeen hanjee amma abbaa manaa kana iyyuu akkuma naan jiru kana dhaqee jee mana kanarraa beemuun baase. Mana kana abbaan manaa ifif jaarrate akka nama ifin fadheef kireesse nama ifin fadheerraa baasuu danda'a abbaan manaa kuni Oromoo seenni ilaanuu namni kun Araba kun akkuma gartan kanatti yaaddoonni agartanii waa jijjiirama takka waan isatti jijjiiramu takka nagarre akkuma biyyaa sadi deemaa Araba wajjin mashaakila maal waan balleessu malee waan tolchu hin jirtu kalas gabaabdu biyya namaatiin jira mataan namee laga qabadhaa xiqqisholleen isa biree hin jirtu ilmaan kanas akkaan godhun beeku viidiyoon tun akka nama hunda bira geessuuf fakkaata akka yaaddu kanallee yoo jiraate rabbi viidiyoo mataan ilaalee rabbi isa haa beeksisu akka viidiyoon tun nama hunda biratti geessu laayik godhaan isiniin ja'a laayikii itti guddisaadha daawwattootaa fi hordoftoota kiyya yaada keessan shiirratti na barreessaadha isiniin jaaladha. Bye bye.